Akkuma akka sagalee waaqaatti yeroo baay'ee namoonni akka cubbamaan taane akka rakkina hin qabne akka sagalee waaqaatti jalaa ba'uu danda'an itti yaadu. Waan ilmoo namaa lafa kanarratti yeroo uumu karoora qabaa ture. Karoorri waaqayyoo maali? Akka qulqullaanii waaqayyoo fakkaatanii jiraatan ture. Addaam cubbuudhaan kufee garaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin namni immoo restoor ta'e gara fayyina duriitti akka deebi'u ta'e hafuuraan. Of course nama dadhabaadhaan malee lafa kanarratti rakkoo baay'ee keessa darbaa jira. Kanaaf yeroo hundayyuu waa'ee cubbuu yeroo kaafnu akkuma of qulqulleessuu dandeenyutti yaaduun nurra hin jiraatu. Namni of qulqulleessuu hin danda'u. Cubbuu ofii baachuu hin danda'u namni. Yaadattoo ta'e Qaayelee fi obboleessa isaa yeroo jalqaba nama jalqabaa ta'anii rakkina keessa galan obboleessa isaa erga ajjeesee booda cubbuu isaallee baachuu akka dadhabe sagalee waaqaa dubbata. Namni cubbuu isaallee baachuu nama danda'u miti. Namni dadhabaa. Kanaaf waaqayyoon duwwaa namni kan dhaabachuu danda'u. Mirmadummaa waaqaatiin namni dhaabachuu kan danda'u. Kanaaf yeroo hundayyuu namni faallaa waaqaa jira. Beekumsa isaatiin akka guddatee beeka, beekumsa isaatiin akka deemu hima, beekumsa isaatiin karaa gaarii akka deemu hawwa. Namni garuu akka sagalee waaqaatti faallaa waaqaa akka deemu. Cubbuun immoo dhumni isaa du'a beektu. Du'a gosa sadii qabu. Namni du'a hafuuraa du'a, du'a qaamaa du'a, du'a jireenya barabaraa du'a jechuudha. Physical death, spiritual death, እና eternal death yookaan immoo du'a barabaraa jechuudha. Du'a sadeen kana du'a namni waaqarraa du'a addaan bahu. Waaqayyoon kana nu haa oolchu. Sanyii keenyallee waaqayyoon kanarraa haa oolchu. Haleluuya. Kanaaf cubbuun kun immoo addaam irraa dhufe, cubbuu addaam irraa dhufe garaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka fayyine sagalee waaqaa nutti himaa jechuudha. Kanaaf nu nama fayyee akka nama fayyeetti akka jiraannu waaqayyoon nu haa gargaaru. Kanaaf akkaataan itti deemnu maal akka ta'e dubbachuu caalaa akkamitti akka waaqayyoon ni filate kanaan hima. Kanaaf namni hojii isaatti irratti hundaa'ee akka filatame. Efesoon 2:8-9 namni ayyaana waaqayyootiin akkanumatti waaqayyoo maal isaan godheera fayyisee jira sagalee waaqayyoo. Kanaaf fo'atamuun keenya dhugaa kan ta'u waaqayyoon nu fo'atee jira kan jedhu waaqayyoon. Kanaaf kuni onnee namaa keessatti yeroo guutuudha namni waaqaaf gadi of qabee waaqaaf abboomamee waaqatti illee gammadee hirkatee jiraachuu waan danda'u. Yeroo hunda waa'ee kiristaanaa yeroo yaannu waa'ee namaa miti. Waa'ee eenyu yaa'u miti. Waa'ee waaqati. Namni waa'ee waaqaa yaadu, namni waa'ee jaalala waaqaa qabu yeroo hunda'u waaqa tajaajiluu haala waaqaa keessa jiraachuudhaaf hin danda'a jechuudha. Kanaaf nu yeroo hunda'u ijoollee waaqaati. Kanaaf kana keessa jiraachaa waaqayyoon galateeffachaa jiraanyaa jechuudha. Hundinni jireenya keenya irratti hundeen jireenya keenyallee waaqa abbaa waaqa ilmaa waaqa hafuura qulqulluu waaqa walta'iinsan yookaan immoo tokkummaadhaan jireenya kiristaanaa keessatti filachuudhaan kiristaanaaf duudhaan kiristaan immoo hafuura isaatiin guutuudhaan lafa kanarratti akka namatti dhaabatan godhan jechuudha. Kanaaf kiristaanaaf kun baay'ee barbaachisaa akka ta'e hima. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos afaan isaatiin Yohaannis boqonnaa wangeela Yohaannis boqonnaa 37:44 maal jedhe? Abbaan gara koo kan waame duwwaa gara koo dhufuu danda'a jedhe. Kan abbaan gara koo fide gara koo dhufu waa abbaa dubbataa jechuudha akka namaatti. Lakkoofsa 44 maal jedha? An harka koo gale eenyumtu harka kootii baasuu hin danda'u jedha. Kanaaf fo'amuun keenya murteessa yookaan immoo karaa waaqaatiin akka raawwatan. Kanaaf uummata Israa'ellee waaqayyoon yeroo filatamu uummata xiqqaa taatanii otoo jirtan si filate. Saba caaltanii miti, addunyaa keessa baay'attanii miti, beekumsa qabaattanii garuu akkanumatti waaqayyoon si filatee sin jaalateera sagalee waaqayyo. Har'allee nu beekumsa qabaannee miti, dhiiraa dubartii haa taanu, qabeenya guddaa qabaachuu baannu, wanna feene keessaa jiraannu, ilmoo isaa godhee waaqayyoon nu filatees hafuura isaatiin nu guunnan waaqayyoon ijoollee isaa nu godhee jechuudha. Kulfinni kabajni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf immoo kun mirmadummaa waaqa irratti hundaa'a jechuudha. Jaalala isaatti irratti hundaa'a jechuudha. Ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf waaqayyoon Abrahaam filate, nulee nu filate. Abrahaam nama amantaa hin qabne ture, nama faallaa waaqaa deemaa turedha. Kanaaf garuu waaqayyoon isa filate. Filatee amantaa kennee fi ilmallee kan hin qalame ilma kennee fi jireenya kennee eebba kennee lafa kanarratti illee eebba guddaatti hin dabarsee gara keenya geessee jechuudha. Sanyiin Kiristoos gara fooniitiin karaa Daawitillee karaa sana akkamitti akka dhufe sagalee waaqaa nutti.
Kanaafi jireenya namaa keessatti waaqayyoon dabaa sirreessuu danda'a. Du'aa kaasuu danda'a. Abaaramaa eebbisuu danda'a. Kanaaf waaqayyoon kana hojjete jireenya keenya keessatti. Kanaaf sagalee waaqaa erga lakkoofsa 4 kanarratti kan dubbatu waa'ee kanaati. Kanaafi waaqayyoon eebba nuu kenne kana gammachuudhaan isa eebbisuudhaan isaan galateeffachuudhaan kan irraa fudhannu jechuudha. Kanaaf waaqayyoon kan kana nutti lakkoofsa waaqayyoon amma lakkoofsa 4 irratti fo'amuu keenya nutti muduu waa miti. Karaa adda addaati waaqayyoon jireenya keenya keessatti waan baay'ee hojjechaa jira. Of course erga fayyinee booda erga fo'amnee booda waan gaarii hojjechuun nurra jiraata. Kiristaanonni yeroo tokko tokko asirratti dogoggoru. Erga fo'amnee booda akka barbaanne jiraanna lakki. Nu immoo hafuura waaqayyooti nama fayyi, nama qulqulluudha. Nama waaqayyoon nu du'e, nama waaqayyoon karaatti nu deebise, nama waaqayyoon seenaa keenya jijjiire, nama waaqayyoon nu jaalate. Nu immoo waaqayyoo fakkaatee nama jiraachuudhaaf dirqama nurra jirudha. Addunyaa kana keessatti. Kanaaf Efesoon humti kuni lakkoofsa 2:10 irratti maal jedhaa? Otoo addunyaan kun hin uumamin dura hojii isin hojjette waaqayyo isinii qopheessee jira jedha sagalee Waaqa. Lakkoofsa 4 irratti otoo addunyaan kun hin uumamin dura uumama addunyaa kana dura waaqayyoon isin filateera. Boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti immoo maal jedhaa? Waaqayyoon waan isin hojjettan otoo addunyaan kun uumamin dura qopheessee jira. Waan hojjennu hundumtuu waaqayyo waan qopheessedha. Kanaaf kan hojjechuudhaan immoo filannoo hin qabnu kiristaana taane. Akka barbaanetti jiraachuudhaaf hin dandeenyu. Hannu barbaadu nurra jiraatu akkaataa waaqayyoon ittiin akka nu jiraannu barbaadudha. Jireenya kiristaanaa keessatti inni barbaachisaan tokko kanaa jechuudha. Kanaaf waaqayyoon nama cubbuudhaan karaa adabaatti geessu, karaa firditti geessuu hin danda'a ture. Garuu nu du'ee nu fayyisuu waaqayyoo filate. Ulfinni isaaf haa ta'u. Ultimate goaliin waaqayyoo yookaan immoo olaantummaan waa'ee sagalee isaa waaqayyoon karaa ilma isaa kabaja argachuudha. Ilma isaa gooftaa Yesuus Kiristoosin. Kuni nuuf baay'ee eebba guddaadha. Waaqayyo galateeffachuu waaqa eebbisuun. Kanaafi waaqayyoon kana godhuu qabaa. Namoonni tokko tokko waaqayyoon kana godhuu qabaa. Kiristoos nama hunda fayyisuu qabaa. Kiristoos akkas godhuun irra hin turre. Kiristaan akkas seera adda addaa waldaa irratti baasu addunyaa irra ta'anii saayinsii yookaan tiyoorii adda addaatiin wanni isaan dubbatan baay'een jira. Bakka namannetti namni waan baay'ee jechuu danda'a dhugaa dubbachuuf. Nuyi garuu akka kiristaanatti waan waaqayyoon dubbatee dubbanna waan ta'eef dubbii waaqayyoo immoo sirriidha bara baraan jireenya keenya keessatti jechuudha. Kanaaf waaqayyoon nama barbaadee hin fayyisa. Waaqayyoon jireenya isaa keessatti waan barbaade hojjeta. Kan hin barbaadin immoo waaqayyo waan adda addaa godhaa jechuudha. Waan adda addaa godha jechuun jireenya isaanii keessatti daba hojjeta jechuu miti. Waaqayyo waaqa qulqulluu, waaqa eebbaa, waaqa gaarummaa qabu malee daba hojjetu jireenya abbaa fedheetti irratti. Namoonni mataa isaaniitiin daba kan hojjetan karaa seexanaati. Waaqa beekanaaf Kiristoos beekuun barbaachisaa kan ta'u jireenya namaa waan geddaru jechuudha. Kanaaf namoonni barumsa kanarratti waan baay'ee kan barsiisan karaa dogoggoraa karaa faallaa kan ta'e jechuudha. Cubburraa kan deebuun irra jiraatu karaa kana kan sagalee waaqaa dubbata. Kanaaf sagalee waaqaa hubachuun barbaachisaadha. Haala waan inni kaa'een deemuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e hubachuun gaarii ta'a jechuudha. Kanaaf jireenya keenya keessatti dabna adda addaa hojjetamuu danda'a, karoora adda addaa jiraachuu danda'a, ol ba'uu gabbuun jiraachuu mala, cubbuun adda addaa jireenya keenya keessatti yeroo tokko tokko nu laaffisuu danda'a. Garuu waaqayyoon kana keessaa nu baasuudhaaf karoora qaba. Haleluuyaa. Waaqayyoon nu baasuudhaaf maal qaba? Karoora qaba. Kanaaf Roomee 8:28 irra sagalee waaqaa maali? Wanna jireenya keenya keessatti raawwatu hundumaa waaqayyoon gaarummaa isaa mul'isuuf karoora qaba. Waan gaariidhaaf hojjeta. Daba yoo ta'e sirreessee, hadhaa'oo ta'e mi'eessee, waan namni hojjetu, waan seexanni hojjetu, waan jallinni hojjetu hundumtu karaa jireenya keenya irratti waaqayyoon waan gaariitti hiika, gara gaariitti geeddara waaqayyoon finni isaa faata. Kanaaf kana hubachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e isinitti himuun barbaada. Lakkoofsa 5 irratti sagalee waaqaa maal dubbata? Dura murteeffamtanii jirtu jedha sagalee waaqayyoo. Murteeffamtanii jirtu. Akkuma dura dubbadhe waaqayyoon dura nu murteesseera. Yeroo baay'ee rakkina waan kana waldaa keessatti dubbachuun waaqayyoon murteesse jedhee dubbannaani akkaatuma kanaan dubbachuun nu barbaachisaadha. Waaqatu hojjete waan ta'eef. Kanaaf waaqayyoon ilmoo isaa godhee nu guddifateera. Ilmoo isaa godhee waaqayyoon maal godheedha? Roomee 8:15 abbaa jennee kan ittiin waamnu hafuura qulqulluu waaqayyoon nu keessa waaqa hafuura ijoollummaa nu keessa kaa'eera sagalee waaqayyoo. Kanaaf waaqayyoon waan kana jireenya keenya keessatti hojjetee ijoollee isaa godhee maatii isaa godhee nu deebisee jira. Akka lakkoofsa 5tti. Lakkoofsi 6 waama kanaa dubbata. Kanaaf waaqayyoottiin akkamitti galateeffannu ayyaana isaa waaqayyoon nu kenneef akkamitti galateeffannu jechuudha. Galateeffachuu akkamitti akka qabu. Jaalatamaan yeroo hundayyuu jaalalli waaqayyoon nu qabnu karaa galateeffannaati waaqayyoota akkamitti akka dubbachuu nurra jiraatu immoo lakkoofsi 6 kun kana himaa jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waama kanaa dubbate. Du'umni Kiristoos waaqaaf galata fiduutu irra jiraata. Nuuf fayyina fide waaqaaf galata fiduutu irra jiraata. Of course Kiristoon ittiin waagaa kafaleera. Waaqa qulqulluu nama qulqulluu otoo ta'ee jiru ittiin salphatee ittiin du'ee ittiin rakkoo meeqa keessa seena. Waaqaaf galata fiduu qaba. Nuuf garuu fayyina fide. Ulfinni isaaf haa ta'u.
Kanaaf yeroo hundayyuu fayyinni keenya karaa kanarraa akka dhufu hubachuun gaariidha. Ayyaanni Waaqayyo yeroo hundayyuu burqaa nageenyati. Ayyaanni Waaqayyo the grace of God, the fountain yookaan jireenya kiristaanatiif burqaa walirraa hin cinne akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Jireenya keenya keessatti Waaqayyoon kana dubbata. Sakaraa sagalee isaatiin jechuudha. Lakkoofsi 7 Waaqayyoon akkamitti akka rakkoo qaburraa nu fure hima. Furamuu Waaqayyoon jireenya keenya keessatti raawwate. Badhaadhummaa isaatiin Waaqayyoon akkamitti akka nu fure. Dhiifama cubbuu akkamitti akka nu kenne Waaqayyoon akka nu fure hima. Furamuun kun yookaan redemptionii Kiristoos irraa argachuun kun waan salphaa miti. Hidhaa keessaa ba'uun waan salphaadha miti. Hidhaa du'aa, hidhaa cubbuu, hidhaa jallinaa keessaa ba'uu waan salphaa miti. Namoonni yeroo baay'ee kan isaan miidhu rakkina baay'ee keessa halkan hirriba kan dhaban cinqii baay'ee ol bahiisa gabbuisa baay'ee keessa kan galan Waaqayyoon ifama isaaniif godhe hubachuu dhabuurraa. Waaqayyoon garuu duuni Kiristoos nu fayyina ta'e Waaqaaf galata ta'e qulqullummaan isaa nutti darbe. Cubbuun keenya adabbiin keenya immoo Kiristoos irra ta'e. Kun yeroo hundayyuu kan ittiin gammannu kan ittiin Waaqayyo galateeffannu. Furamuun kun waan afur of keessaa qabu. Kan fure qaba innis Kiristoosii. Kan furamee jira kunis nuyi. Gatiitti furamantu jira kunis du'a Kiristoosii. Bu'aan furamuu maal akka ta'e maa fayyina keenya. Haleluuya. Kanaaf waan afur as keessaa arguu dandeenya waa'ee furamuu kana gabaabumatti. Kanaaf rizaaltii redemptionii kana yeroo ilaalu karaa afurii ilaaluuf hin dandeenyaa jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon ulfinni isaaf haa ta'u ayyaana isaatiin kana nutti dubbate jechuudha. Lakkoofsa 8 kanuma nutti hima. Hubannaan nu qabnu Waaqayyoon akkamitti akka keessa keenya bane akkamitti akka hubannu akkamitti dukkanni ilmoo namaa keessatti akka olaantummaa qabu erga Kiristoos hin fayyine keessi keenya akkamitti akka ife. Yeroo hundayyuu ifni hin jiru taana waa arguu hin dandeenye. Qaamuma foonii kanaan ifa waan argin dukkana keessa homaa arguu hin dandeenye. Akkuma kana keessi keenya Kiristoosiin hoon ifini homaa arguu hin dandeenye. Kanaaf namoonni yeroo baay'ee waa'ee Waaqaa kan dukkana ta'etti mul'atu. Keessi isaanii hin ifne. Keessa namaa kan ibsu immoo Kiristoos duwwaa. Kiristoos fudhachuu, Kiristoos amanuu, isaan jiraachuu, isatti of kennu duwwaadha. Keessa namaa ibsuu kan danda'u ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf ogummaalee kan namaa kennu karaa kanaan. Lakkoofsa 9 kanuma nutti hima. Kanaaf dhoksaa hunda nutti hima sagalee Waaqayyoo. Dhoksaa waldaa keessa ture, dhoksaa karaa adda addaa bara kakuu haaraa keessa sanuu ture, kakuu moofaa keessa ture, Waaqayyoon har'a akkamitti akka waldaatti hime, akkamitti kiristaanatti akka hime sagalee Waaqayyoo kanaan himata. Kanaaf mistirii yookaan dhoksaa Waaqayyoon gara keenyatti riviildi godhe yookaan nutti hime dubbataa jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Maatiyoos 13:11 irratti maal jedhe? Isiniif wanna dhoksaa yookaan mootummaa Waaqayyoo beekuun qulfiin isiniif kennameera jedha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Kanaaf namni kiristaana yoo ta'u dhoksaa Waaqatillee akkamitti akka hubatu keessi isaa yeroo banamu sagalee Waaqaa dubbata. Ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf yaa saba Waaqayyoo kana hubachuun barbaachisaadha. Akkaataa kanaan jiraachuudhaaf Waaqayyoon nu gargaara. Kanaaf guutummaa Waaqaa beekuudhaaf, guutummaa Waaqaa keessa jiraachuudhaaf dubbiin kun baay'ee barbaachisaa akka ta'e hubachuun gaariidha. Lakkoofsi 11 waa'ee dhaaluuti kan dubbatu. Dhaaltanii jirtu jedha Waaqayyoon. Beekna miti saba keenya keessatti yookaan immoo bakkaataa keessatti dhalannee guddaa keenya keessatti waa'een dhaalaa hin beekna. Seeranillee beekna, aadaadhuma keessatti illee beekna. Abbaan yeroo du'u ilmi dhaala, maatiin dubartiin illee dubarrillee dhaalti, durillee dubarri dhaalaan ture bara kana Waaqayyoon haa ulfaatu namni qixxee ta'ee qixxuma dhaalaa jira. Kanaaf dhiiraa ta'u dubartii namni hin dhaalaa jechuudha. Nuyi kiristaana taanee dhiiras dubartii isaa taanu Waaqayyoorraa ijoollee Waaqayyoo ta'uun dhaala akka arganne sagalee Waaqaa dubbata. Waaqa dhaaluun kun dubbii salphaa miti. Namni otoo waa tokko hin qabaatin oluma ka'ee waa dhaalaa jechuudha. Abaluun kana sii kenne, mana sii kenne, makiinaa sii kenne, lafa sii kenne, maalii sii kenne yeroo jedhamu baay'ee gammada. Waaqayyoon maalummaa isaa, gaarummaa isaa, qabeenya isaa hunda maal godhe nu dhaalchise. Kanaaf dhaala Waaqayyoo kanarraa fudhannee Waaqayyo kun immoo sammuu namaatii oli kan namni yaadu oli jechuudha. Kanaaf namoonni tokko tokko kan immoo jechoon adda addaa lafa kanarratti waa'ee dhaalaa kana karaa dogoggoraatiin barsiisan jiru. Isaan dubbachuuf yeroo hin qabu garuu namni hundumtuu miti kan dhaalu nama Kiristoos hin ta'e dhaalu waa'ee Waaqayyo. Universal salvation warri jedhanii barsiisan dogoggora barsiisu. Namni hundumti fayyeera, Kiristoos nama hunda jaalateera. Of course Kiristoos nama hunda jaalateera. Namni Kiristoos amanee fayye garuu hin dhaala Waaqayyorra. Kanaaf namni hundumtuu lafumaa ka'ee miti. Tiyooriin adda addaa jira. Tiyooriin liberaalistotaa jira. Warra amma universaalistootaa jira. Kanaaf isaan karaa kanaan barsiisu jechuudha. Fayyinni keenya karaa Kiristoosiin kan raawwatedha.
lakkoofsi 12 waa'uma kanaa nutti dubbata. Waaqayyoon nu fo'ateedha. Akkuma duratti nutti himaa ture. Waaqayyoon immoo akkamii erga nu fo'atee booda jireenya keenya keessatti kabajaan jireenya keenya keessatti gaarummaadhaan akkamitti akka mul'atu immoo akkasitti maal deemaa jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon jireenya kiristaanaa keessatti maal akka hojjetu. Lakkoofsi 13 akkuma dura isinitti hime keessatti waa'ee Waaqa hafuura qulqulluuti. Waaqayyoon isin mallatteessee jira jedha. Maa inni kan dubbatu Waaqayyoon hafuura qulqulluun isa itti mallatteeffamtaniirtu jedha sagalee Waaqayyo. Karaa hafuura qulqulluuti maal taataniirtu mallatteeffamtanii jirtu. Mallatteeffamuun jechuun maal jechuudha? Mallattoon akkuma beeknu xalayaan tokko erga qophaa irratti mallatteessuu kan chaappaa irratti godhu jechuudha. Wanni chaappaa hin qabne tokko waan leegaalii miti. Waaqayyoon karaa Kiristoos erga nu fo'ate erga dhugaa nutti hime booda karaa hafuura qulqulluuti maal nu godhe? Nu mallatteeffate. Chaappaa nurratti godhatee jechuudha. Ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf nama kiristaana ta'e yeroo hundayyuu chaappaa Waaqatu jira. Milikkita Kiristoostu jira. Dhiiga Kiristoostu irra jira. Dhiinni diinii mo'uu hin dandeenye. Dhiinni eenyumaaf jilbiifachuu hin dandeenye. Dhiinni du'aa ka'e. Dhiigni ogummaa hunda qabu. Dhiinni waa hunda mo'uu danda'u. Dhiinni Kiristoos nama Waaqatu irra jira jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon isaan nu mallatteessee jechuudha. Mallattoon kun akkuma isinii kaane waan baay'ee signifaayi godha. Official documentiin tokko yeroo qophaa'u mallattoo qabaachuutu irra jiraata. Wanni mallattoo hin qabne hin ta'u. Kanaaf mallattoon immoo kan mul'isu aangoo mul'isa. Waaqayyoon aangoo isaatiin nu mallatteessee jira jedha lakkoofsi 13ffaan ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Hafuura qulqulluu mallatteeffamne. Hafuurri qulqulluu si keessa jira. Hafuurri qulqulluu nu keessa jira. Nu akkanumatti nama akkanumatti taraa namaa asii achi deemnu miti. Hafuurri qulqulluu nama keessa jirudha. Kanaaf yeroo dogoggorru kan karaatti deebinu. Yeroo dadhabnu kan kaanu. Yeroo jallannu kan sirroofnu keessa keenya Waaqayyoon hafuura qulqulluu kaa'eera. Ittiin chaappaa isaatiin nu dha'eera. Siil ittiin nu godheera jira jedha. Siildi jedha sagalee afaan Ingilizyaati. Kanaaf Waaqayyoon karaa kanaan nu geeddareera ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf Waaqayyoon jireenya keenya keessatti waan eebba inni raawwateedha kan hagammaa dubbachaa ture. Kanaaf wanni piraayimarii ta'e kiristaanaaf wanni guddaa ta'e tokko fayyuu fi fayyina keenya keessatti eebba Waaqayyoon nu kenne hubachuudha. Kanaaf Waaqayyoon nu fayyisuudhaaf akka ergaa Efesoon kanatti daawun peementii nu godheera Waaqayyoon. Waan tokko yeroo bitan gabaadhaa biyya kanatti illee hagam akka ta'e waan beekuu baadhe namni yeroo mana bitu yeroo waa tokko bitu gatii guutuu kafaluu baate daawun peementii yookaan immoo dura horii qabsiisu qaba. Jireenya kiristaanaa keessatti Waaqayyoon daawun peementii keenya kafale. Garantii nu godhe Waaqayyo waan sana. Abdii nu kenne Waaqayyo waan sana. Kana kan hojjete Waaqayyoon Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko ta'anii hojjetanii jireenya keenya keessatti kan raawwatan. Kanaaf kana galateeffachuun jiraannaa jechuudha yeroo hunda jireenya kiristaanaa keessa. Kuni nuuf eebba guddaa, kabaja guddaadha. Waaqayyo sittiin kan galateeffannudha. Kanaaf walumatti qabaatti wanni isinitti himuudhaaf dubbiin hagammaa dubbadhe xumuruudhaaf wanni beekuun nurra jiraatu tokko Waaqayyoon akkamitti akka nu eebbise nu fo'achuudhaan nu furuudhaan nu dhaalchisuudhaan nu mallatteeffachuudhaan Waaqayyoon akkamitti akka nu eebbise hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Kuni hubachuu duwwaa otoo hin ta'in practical life keenya yookaan immoo jireenya qabatamaa keenya jijjiiruutu irra jiraata. Jireenyi kiristaanaa jijjiiramuutu irra jiraata. Namni eebba Waaqaa beeku tokko, namni eebba Waaqatti amanu tokko, namni eebba Waaqaa yeroo hundayyuu onnee isaa keessaa qabu tokko jijjiiramuudhaaf karaarra jira jechuudha. Jireenya mataa kootirraa kan yeroo ilaalu bara waan sagalee Waaqaa baay'ee naan galle. Baay'ee naa gala jechuu kooti miti ammallee. Haga tokko sagalee Waaqayyoon hafuura isaatti na hubachiise amma nuuf laalu baran sagalee Waaqayyoo eebbi Waaqayyoon naa qabu Waaqayyoon akkamitti akka na fure, akkamitti akka na filate, akkamitti akka na dhaalchise, akkamitti akka na mallatteeffate yeroon haga tokko hubachaa deemu Waaqaaf jiraachuu fi Waaqatti hirkadhee boqonnaa argadhee jiraachuun koolee dabalaa deema. Namoonni kana yeroo godhan boqonnaan isaanii dabalaa deema. Namoonni kana yeroo godhan kiristaana fakkaatanii jiraachuudhaaf deemu. Kanaaf humni keenya kan dhufu kanarraa jechuudha. Waaqayyoon keenya immoo diina keenya caala. Diinni keenya Waaqayyoo keenya hin caalu. Waaqni keenya diina bita, addunyaa bita, yuunivarsiitii hunda bita, waa hunda kan uumeessa waa hunda bita Waaqni keenya. Kanaaf sagalee Waaqaa isin keessa kan jiru addunyaarra kan jirudha hin caalaa jedha sagalee Waaqayyo. Wanni si keessa jiru buleessa ko, wanni si keessa jiru buleettii ko, wanna ati rakkattu, wanna bitaa mirga keessi marsee hin caala. Haleluuyaa. Waaqayyoon kana keessaa si baasuudhaaf waadaa qaba, abdii qaba, promisii guddaa Waaqayyoon qaba. Kanaaf namni Waaqaa yeroo hundayyuu
akka diinni keenya waaqa caalutti yaaduu nurra hin jiraatu. Waaqayyoon waa hunda caalaa jechuudha. Dukkana keenya Waaqayyoon hin ibsa. Homaan sodaannu kanarraa ka'uudhaan. Sodaan adda addaa jireenya keenya abdii kutannaan jireenya keenya keessatti difficultiin adda addaa yeroo nu qunnamu abdii kutannee ofirra gattaa'uun hin jiru. Maaliifi wanna waan keenya keessatti Waaqayyoon hojii jalqabe fiixa baasa. Filiphiyoosis tokko jaarratti maal jedhaa? Hojii gaarii isiniin jalqabe Waaqayyoon akka fiixa baasu nan abdadhaa jedha. Abdiidha baqa. Kun shakkii hin qabu. Obboleettii koo obboleessa koo jireenya kee keessatti Waaqayyoon waan jalqabe fiixa baasa. Waan sitti dubbate Waaqayyoon hin ta'a waan sin jedhe Waaqayyoon karaa namootaa karaa adda addaa Waaqayyoon dhufee jireenya kee keessatti kan sitti dubbate akka sagalee Waaqatti wanni ta'e hundumtuu jireenya kee keessatti raawwata. Maalii Waaqayyootu kana dubbate waan ta'eef. Kanaaf sagalee Waaqaa dubbatu Roomee 8:31 irratti maal jedhaa? Egaa kanarratti maal jennareedha sagalee Waaqayyoo hin gaafata. Egaa kanarratti maal jennaree gaafii gaafata beeka. Egaa Waaqayyoon gama keenya ta'e eenyutu nuun mormuu danda'are? Eenyutu nuun mormuu danda'a? Gaafii gaafata. Rhetorical question yookaan immoo gaafii gaafata. Gaafiin akka jechoota warra Ibroo kan akka warra Giriikiitti egaa kanarratti maal jennaree erga Waaqayyoon gara keenya ta'e eenyuun nuun mormaree jechuun hin danda'amu. Waaqayyoon waan nu bira jiruuf eenyumtu nuun mormuu hin danda'u. Absoluutidha jechuudha wanni kun. Shakkiin tokko irra hin jiru jechuudha. Kanaaf yeroo hundayyuu nuyi Waaqa kanarraa dhalanne, Waaqayyoo kanarraa dhumne, dubbii kanarraa dhumne ta'uu keenya hubachuudhaan Waaqayyoo kan ittiin galateeffannu jechuudha. Kanaaf namni Waaqayyoo eebba isaa Waaqayyoon kenne hubachuudhaan eebbi kun immoo enerjii akka kennuuf hubachuudhaan Waaqa tajaajiluu fi Waaqa galateeffachuudhaan jiraata. Akkanumatti lafa kanarra kan jiraannu miti. Hookan immoo akka jechoota tokko tokkotti ati kanan goone waan isin jaalatu kana goone waan akkasiin godhu kana Waaqayyoon kan nu jaalate maalummaa isaatirraa ka'ee waan ta'eef ijoollee keessan akkamitti jaalattu? Ijoollee keessan akkamitti of heeddu? Ijoollee keessaniif rakkoon fedhe olalte akkamitti of kennitu? Waaqayyoon illee akkaataa kanaan nu laala. Yeroo hundayyuu waa'ee Waaqaa yeroo yaadu waa'ee ijoollee koo yaada. Hagaman ijoollee koo jaaladha. Hagaman ijoollee koo hammadha. Ofitti qaba. Rakkoo isaanii danda'a. Ani nama dadhabaa nama cubbamaa kana ta'eewwan kana godhe Waaqayyoon kana caalaa waan meeqaaf na yaada. Nan boqadha Waaqa irratti. Ulfinni isaaf haa ta'u. Daa'ima xiqqoo tokko qaba. Ofitti yeroo hin qabu hagam waan harmi fuulu yookaan waan dogoggoraa fi waan gadheerraa akka isa oolchuu danda'u nan beeka. Waaqayyoon yeroo nu haammatu even yeroo tokko karaa nurra deemnu Waaqayyoon karaa jallinaa karaa rakkinaa namoonni nurratti uuman namoonni baacee karaa keenyarra kaan diinni karaa keenyarratti kiyyoo inni qopheesse ta'e nutti mul'ata. Of course hin ta'a. Waaqayyo waanuma kana keessatti of eeggannaa guddaan jabeessee barsiisee nu bareessee keessa nu ceesisa. Bakka hojiitti kiyyoo seexanni qopheessu. Mana jireenya keenya keessatti, gaa'ela keenya keessatti, fayyaa keenya irratti kiyyoo adda addaa seexanni qopheessu Waaqayyoon kana hundumaa ciree jabinaan, qulqulluudhaan, injifannoodhaan, bareedummaadhaan kara jireenya biraatti Waaqayyoon irra hunda'u nu ceesisa. Kana yeroo hojjennu Waaqayyoo kan hubannu jechuudha. Ulfinni kabajni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf walumaa galatti waa'ee kanaati isinitti dubbachuu kanan barbaadu. Ulfinni kabajni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Eebbifama. Kanaaf jireenya keenya keessatti waa Waaqayyoon hojjete hubachuudhaan Waaqaaf eebba yookaan immoo Waaqayyoof kabaja kennuun jiraannaa jechuudha. Saba Waaqayyoo yeroo hundayyuu kan irraanfachuu nurra hin jiraatu. Maaliif lafa kanarratti jireenya keenya keessa balaan jiru, ol bu'aaf gabba'iin jiru akkuma nama isinitti hime baay'ee ta'uu danda'a. Inni kun garuu jireenya keenya kiyyoo ta'ee cabsee karaarra jallisee hambisuu nurra hin jiraatu. Kanaaf nuyi waan maal nu godhe yeroo jennu nu footee jenna. Waaqayyoon maal nu godhe nu furee jenna. Waaqayyoon maal nu godhe nu dhaalchisee jenna. Waaqayyoon maal nu godhe nu mallatteessee jenna. Namoota Waaqa namannee wanni kun yeroo baay'ee abjuutti fakkaata yookaan immoo waanuma amanamne waanuma harkatti hin qabatamne itti fakkaata. Dhugaadha. Kanaaf namni amantaa malee Waaqa arguu hin danda'u sagalee Waaqaa kan jedhuuf. Nama amanutu Waaqa arguu danda'a. Nama beekutu Waaqa arguu danda'a. Namatti amanutu Waaqa arguu danda'a. Kanaaf sagalee Waaqayyoo kan dubbatu waa'ee kanaati jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee maal siniin jechuun barbaada? Enerjii gaarii yookaan immoo humna gaarii argannee Waaqaaf jiraachuu Waaqa gammachiifnee tajaajilu yoo barbaanne waan nu gone gadi fageenyaan hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Achirraa dhufa waan ta'eef humni keenya, achirraa dhufa waan ta'eef jireenyi keenya, achirraa dhufa waan ta'eef dinamoon keenya, achirraa dhufa waan ta'eef eebbi keenya, achirraa dhufa waan ta'eef bareenni keenya, dandeettiin keenyallee achirraa dhufaa jechuudha. Fiixa bahiisni keenyallee achirraa dhufaa jechuudha. Namni Waaqayyo waa hundaa fiixa bahiisa argachuutu irra jiraata. Jajallinaa fi hubannaa malee bitaa mirgatti akkanumaan kufaa barri isaa dhumuun irra hin jiraatu lafa kanarratti.
ilmoo waaqayyoo taanee dhalannee guddachuu qaba. Guddachuudhaaf immoo properan ta'e jireenya sirrii nyaata sirrii nama waaqayyootirraa barachuutu nurra jiraata. Kanaaf anani waa'ee ergaa Efesoon kana isinitti kaasee kanan dubbachuu. Waldaa keessatti baay'ee barbaachisaadha. Waldaan rakkoo baay'ee keessa jirti har'a. Waldaan tokko tokko rakkoo adda addaatiin rakkachuu irra jirti. Barumsa sirrii dhabuudhaan, barumsa akka sagalee waaqatti ta'e dhabuudhaan, namoonni waldaa san keessatti olaantummaan namootaa mul'achuudhaan karaa adda addaatiin rakkoo adda addaa waldaa keessa jira. Waaqayyo waldoota kanallee haa fayyisu. Maali waaqayyoon fayyisuudhaaf hin danda'a waan ta'eef. Hunda caalaa garuu fayyuudhaaf wanni barbaachisaa ta'e tokko baay'ina waldaa caalaa mana keessatti faarfannee yookaan waaqatti galateeffannu caalaa wanna waaqarraa dhageeffannu sagalee isaati. Meetidii ittiin hojjennu miti humna kan qabu. Meetodoloojiin ittiin nama tajaajilu miti humna kan qabu. Humna kan qabu mataasaa sagalee waaqayyooti. Akkuma sagalee waaqaa hin dubbatetti yeroo dubbannu sagalee waaqaa tiyoorii filoosofii namaa miti. Of course biblical philosophy jira garuu mataasaa kan danda'e humni guddaan kan dhufu mataas sagalee waaqayyoo keessaa. Nan fayyisa jennaan waaqayyoon hin fayyisa. Karaarra buusa jennaan waaqayyoon karaarra buusa. Nan eebbisa jennaan waaqayyoon hin eebbisa. Kanaaf humni guddaan kan dhufu waan nu goonu keessa miti. Akkaataan nutti dubbannu ilaalaa miti even. Of course akkaataan itti dubbannu namoota akka hubatan godha. Akka isaan sagalee waaqayyoo hubatan godha. Barachuun barbaachisaadha. Nama barate irraa hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Garuu haleluuyaa duwwaa jechuudhaan sagalee waaqaa hubachuu hin dandeenye. Sagalee waaqaa teenyee barachuun barbaachisaadha nama barate irraa. Kanaaf eebbi keenya maal akka ta'e, risoorsiin keenya maal akka ta'e, hagam akka gadi fageenya qabu, hagam akka amansiisaa ta'e yeroo hubannu waaqayyoof jiraachuudhaaf abdii godhachaa deemnaa jechuudha. Namoonni qabeenya isaan qabantu hagam akka isaan konfiidensii yookaan immoo ofitti amantaa qaban hima. Kanaaf yeroo hundayyuu qabeenyi keenya qabeenya guddaa akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Isin ilmoo waaqayyoo wanni diinan sodaannu maali? Kanaaf sagalee waaqayyoo akka nama dubbachaa ture eenyutu nu mormuu danda'e sagalee waaqayyoo kan gaafatu. Mormii hin jiru jechuu miti beeka. Ultimately garuu dhumarratti diinni nu moo'ee karaa nu deemnurraa waaqayyoof jiraachuurraa nu hambisuu hin danda'u. Ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf ijoollee waaqayyoo dhuma sagalee kanaatiin ani sitti himuu barbaadu namoonni jabaatanii waaqa wajjin yeroo dhaaban waaqayyoon isaan jabeessaa deema. Sagalee waaqaa yeroo nyaachaa deeman, sagalee waaqaa yeroo barachaa deeman, jabaachaa, cimaa, waan baay'ee keessa galaa, kara jireenya haraatti caa deemu jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee kiristaanonni waa'ee sagalee waaqaa waan hin beekneef kan rakkataniif. Kanaaf sagalee waaqaa harkaa qabnu kuni sagalee eebbaa, sagalee risoorsii guddaa akka ta'e. Namoonni baay'een qabeenya guddaa sagalee waaqaa risoorsii waaqaa ta'uu isaa hubachuu dhabuudhaan rakkoo baay'ee keessa galu. Biyyaafillee haa ta'u dhalootaaf sagalee waaqaa murteessaadha. Biyyi sagalee waaqaa kabaju hin jijjiirama, hin guddata. Waa hundaanuu lafa kanarratti illee hin geeddarama. Biyyi yookaan namni waldaan sagalee waaqaa rijeekti godhu risoorsii guddaa kana rijeekti waan godhuuf waan dhiisuuf karaa rakkinaa keessa deemaa jechuudha. Kanaaf biyya keenyaafillee saba keenyaaf yookaan waldaa keenyaafillee kan hawwinu yookaan kan kadhannu waaqayyoon karaa waldaasaa karaa jireenya qajeelloo qabutti, eebba qabutti, guddina qabutti akka nu ceessuudha. Malee waaqayyoon biyya tokko gadadoo akka qabaattu biyya tokko immoo eebba akka qabaattu godhee uume miti. Yookaan waan akka carraa ta'e miti. Namoonni karaa waaqatirraa yeroo maqanii karaa dogoggoraarra deemuu jalqabu. Karaa waaqatirraa goree namni karaa dogoggoraarra deemu yeroo hunda wakkaatanitti waldaan kanaaf dhumni waldaa tokko tokko deemee bittinnaa'u ta'a. Jireenyi kiristaanaa nama tokko tokko deemee kufaatii ta'a. Maaliif kana ta'a? Sagalee waaqaa sirrii ta'e waan hin hubanneef. Sagalee waaqaa saawundi ta'e. Barumsa qajeelloo qabu waan hin taaneef. Kanaaf afaan Amaariffaatiin xeenanyaa timirti jedha. Xeenanyaa jechuun barumsi xeenanyaa ta'e jira kan xeenanyaa hin taane yookaan fayyaa ta'e jira kan fayyaa hin taane jira jechuudha. So kana isinitti himuudhaa fi kanan dhumarratti dubbachuu barbaade waaqayyoon ammallee jireenya keenya karaa kana naa geeddaru. Ergaa Efesoon kana isinii jalqabee barumsa tartiibaan boqonnaadhaan lakkoofsaan itti deemuu waan barbaadeef kanaafi waldoonni baay'een kanarraa baratanii namoonni baay'een kanarraa baratanii karaa isaaniitti karaa Kiristoos isaaniif yaade karaa waaqayyoon isaaniif eebba waaqni isaaniif qabutti deebi'anii deemu jedhee namana waaqayyoon immoo akka isaaniif gargaaru sanan kadhadha. Eebbi waaqayyoo nageenyi waaqayyoo jireenya keessan irraa haa ta'u eebbifama.